الله وبركاته أكم نجايا فيا كثني جرجرت المال أرمو كان الدنيا كان إرتي أرجمتن إسن الجنة إسنتي دبنة ياو حالي كذا جرولة راكورانو لي إسنمت دبنة أجرا سلكلين سمرا لفرايا أجرا إكرتان لا شوالن أنا سلكين أبي أبغى نسافر أركان كتير ديسريرا سلكين لفرايا معلش نجنا ركون مودته كنا ذيك كار كده نقربا هفتامي سني عمري أن دكتور مال قدي مبارك قدي يوم موتو شران يدور هانجو أقوله أمان حسيني أبا وجولة شنيتي كانوا على جرونا مشانتما بتأم يا سالفنال من فيديو كان وليد الدبر سارب برا أرجنتني دفع وليد الدبر سا وان أداوي وان يصير إيجن وان يصير أبدان يصير راتم نه سجلك أنا سجاوري ما نكاد جيرنا سجلك أنا سجايكا شيء أبالي به إننا وان يصير إيجن وان يصير أبدان يصير راتم نه كناف إباك كاتشو فيديو كنا نود الدبر سا بكيسين أين يصير أمنه وان أبدان يصير راتم نه بيجرو بيجابكاتي كقولي تاجرو وجولة باي إله أكما ربي نوكنه وجولة أفور قولي تاجر تكوين دبي كشافي عربي أفور وفي كنافي ومثلا الرتي مال في كناوندا هم يوم تسيراغا مچان كوني ilman kana facate badu fimo aga maratu fimo aga ilman belan dumani fimo haga wan mal akka eidan mal akka einun nudibe yaadani mootu dudubbanne faamu diddani kanaafi aannan adii tola waan jedhamu hum akkasii sanirra haasa'uu feena viidiyoo kana dabarsa waan kooraa fuudhanii fardi beeke jedhani rabbiin kanattu argattu nu haa godhu kanaaf asitti abdiin jira as amaan jira asliin jira mubaarak jira reediin jira yoo zamashan baay'inaan dhufnee yaada kenna wal gargaarree isinitti himachuuf dhufne kana viidiyoo daddabarsa namni irratti dhufa walumaa galatti dubbii haarawatti wanni kunooti daa'ima finne isinii bochinuuf hin jiru obboleessi keenya Amaan Huseen akkuma yeroo darbe irra deddeebinee feesbuukii kiyya kan gubate irratti kan mubaarak irratti yuutuubii abdii indamagee jedhu karaa yuutuub Amaan Huseen karaa garaagaraatiin argitanii yuutuubii mubaarak shoo jedhu viidiyoo argitaniin obboleessi keenya kuni abbaa ilmaan shaniiti ijoollee shan bakka tokko argate ilmoo shanii miti ilmoo tokkooyyuu guddisuun hammam akka ulfaatu lubbuu ofiituu jiraachisuun hammam akka ulfaatu namni biyya ormaa jiruun beeka keessattuu namni ilmaan qabdan hin beektanii kanaaf obboleessa keenya kana namni viidiyoo malaalee maashaa Allah rabbi si haa guddisu jedhee du'aayii godhuu malee lakki ilmoon tun ilmootiyyaa Take ofa miti, humna keeti oli, mee hodhu bishaanin bitiif, aannanin bitiif, namni jedheen haga ammaasitti hin jiru, akka ilma Oromoo tokkottis, akka ilma Islaamaa tokkottis, kuni nama gaddisiisa isin eegalee. Ijoollee shanan tana, Oromoo kutaa 11 qofaa miti, just ilmaan sikkoo mandootu, just ijoolleen baalee qoftu, arfiif nu gahaadha isin eegalee, abbaan qabeenyaa tokkooyyuu gahaadha. Aboo mucaanana sii ganaa xiqqaa sii ganaa waa hedduu ganaa utaaluu barbaadu ganaa taphachuu barbaadu ganaa waa meeqa barbaadu rabbi ilmaan kana sitti kenne hoo tana tanaan godhiif jedhee abbaan qabeenyaa tokko yoo qabeef gahaadha ilmoo shanii dhugaa rabbiititti mootummaa yoo ta'e malee namni dhuunfaa sanuu biyya maqaa keessatti guddisuun baay'ee ulfaata yeroo darbe mootu namoonni baay'een gara Ameerikaa kana Kanaadaa kanarraa hedduun naa dawwaltanii hin gargaara warri naan jettan warri maqaan irraa fudhattan warri karaa ergamuun na gaafattan ana feesbuukiin kiyya hin gubate nama takka moo nama lama qofatuyyuu waan aanan hin bitu natti ergee ansan immoo isaa kennee jira agasii as warra narraa beellama naa seene warra waadaa seene hunda isaa warra inboxii naa barreessaa turan feesbuukii kiyya waan gubateef waliin agarre irra deebisan ijoolleen gaafa duraa maqaa keessan yaadadhu isin hin beektanii gaafa duraa mucaasan gargaaruu feena haala kamiin gargaaruu feena naan jettan
akka carraa karaa ittiin gargaartan irraa fudhattan an feesbuukiin kiyya waan gubateef kunoo fardis kunoo wanta illee kunoo jedha fardis kunoo maalillee kunoo akka jedhan sanii silkii maa gad hin deemne kanatu rakkatee wanni utaalaa jiru dhiifama namatu bilbilaa jiraa silkiin utaalee kanaaf warri gaafa duraa akka itti gargaartan narraa fudhattan feesbuukiin kiyya kan duraa hin gubatee ani mucaa gaafa duraa san yookiin mucayyoo gaafa duraa san obboleessa kenna abbaa ilmaan shanii gargaaruu fedha siin jedhe sanii jedhi keessan na dubbisi yoo ka ergitee karaa jiraatu taate ani hin beeku warra hawaalatittis yoo ergite ka akkaawuntii narraa fuute yoo akkaawuntii irratti illee ergite an quban qabu feesbuukii gubate waliin agarree warri biraan mootu gabaabumatti warri har'a dhufneefi mucaan kuni ujoollee afur qaba ujoolleen arfan tuni guyyatti guyyaa lamafaatti abbaadan guddaan kun dhuma yoo xiqqaate ilmoo tokkotti guyyatti yeroo sadii yeroo afur yeroo shan jijjiiran mee ilmaan shanan kana guyyatti yeroo shan afur yoo irraa jijjiiran isinutti ilmaama ilmoo tokkochi hagam fixa yoo lama ta'e yoo sadii afur ta'e hoo jechuudha wanni hundi dardaana guyyatti fixaa jechuudha kanaaf biyya baqqaa kana keessatti baay'ee ulfaata dalagaan hin jiru yooma jiraatellee mootu akka itti gabbaataniitiin dalagan hin jiru san qofaayyuu miti ijoolleen tunuu dalayduu barbaada walitti bootti hin beelofti nama umriitu garaa akka keessan kana shabaaban ta'in malee nama waan garagaraa fedhan isinii galee kanaaf obboleewwan kiyya innillee jaalatee namni shan hin dhalu erga mootu argate alhamdulillah jedhee itti sabbareetiniin wajjillee rakkadhu wajjillee miidhamu hin guddifadha rabbi wayifuu naa kenne ilmoo shanii kana yoo taate rabbi irraa nagaa fadaaban miloono anama akka mataa kiyyaatitti jaalatanii jibbisanii waan isin nagootan hin jiru shanamma osoo jaartitti ol foftanii guddisuu hin danda'u mataa qashna jedhayu hin danda'u arrabni keessanuu natti ulfaata ilmoo shan irraa argadhee eessa geessa isinii galee eenyunuyyuu in ulfaata isinii galee kanaaf ilmoo shan guddisuun baay'ee ulfaata kanaaf obboleewwan kiyya ilmoon mucaa kanaa ka isaa qofaa miti keessan maqaaf jarri argatan malee humnaanuu hin danda'u lakki kophaa guddifadha yoo jedhe hin danda'u hin qabu humna akkasii humna ilmaan shan ittiin guddifatu hin qabu adamni garaa waan godhu oromootiyya ilmaan keessan akka biyya yooma mucaan kun daa'ima osoo gatee badee hoo namni bar ilmoo takka gatee bada haati ilmoo takka gatee badaan jirtu abbaan ilmoo takka gatee badaan jiru mucaan oromoo tokko ilmaan shan gateetiin biraa bade intalli oromoo takka ilmaan shan argatanii gatee biraa bade yoo jedhan akka sabaatti maqaan isin tuqama akka gandaattis maqaan isin tuqama kanaaf hin beekan biyyoota garagaraa keessatti yeroo baay'ee namni ilmoo walitti argateetiin wal biraa bada biyya kana keessa meeqa jira biyya isin jirta hunda keessa meeqa jira biyya kana keessa ilmaan abbaan biraa badan baay'ee wallahi isinitti sobu ijoolleen jiranii nama osoo jaartiin humnaan itti ulfoofte gaafa isiin dhaltee guyyaa lammataa xalayaa barreessee televizoona jala gaa'ee asirraa konkolaataa qabatee as waan ga'ee itti bilbilee TV jalaa waraqaa fuudhu jedhee gisee isiin waraqaa fuutu bakka lubbuutiyya baay'ee si jaaladha an biyya baqaa keessaa ilmooti wajjin guddisuu hin danda'u an biyya galee jira baay'ee nama jedheentu jira sobaa miti dhugaa warri kaayiroo baay'ee hin beekan nama yoo jaartiin itti ulfoofte xalayaa kaayetii deemee jira bade dhugaa lafa jirutti biyyoota biraa keessa hoo keen amma su'uudii kanama fudhattan biyyuma silaa riyaalatiin biyya dalagaan jiru miti nama meeqatu ilmaan ufii gatee abbaan irratti haadharra gatee haati mana dalagaatii mana adaana mana guddisaatitti gatteetiin hin jirti wal hin beeynu Itoophiyaa keessattuu meeqa gata meeqatu zubaalatti gata ajjeesee zubaalatti darbama isinii galee kanaaf osoo wanti kun hundi hin dhufne wanti kun immoo rabbiin hin fidini namni jaalatee ilmoo ofiin gatu yoo rakkate akkam ta'a itti kadhachuuf fa'aa baay'ee achiin hafuun mala isinii galee yookiin haatuyyuu abbaan ilmoo xiqqoo taraamaatu diqaalaa isaa wajjin na rakkise kana namicha ilmoo shan namatti hidhatu jettee fa'aa baduun mala ijoollee xiqqoole yookiin gurbaan kun wanuu ilmoo xiqqoo amaatu wajjin nama rakkisee gatuun mala isinii galee boodallee isinuma wajji rakkata maaliif jaalatee nurraan dhalanne rabbitu oromoo godhee isa uume
kanaaf ummanni oromoo wani nuti ilmaan kun ilmaan isaa qofaami keessani wani nu jennuufi rabbitu obboleewwan keenya nurraa uume isaanillee rabbitu kenneefi rakkoon jaraa rakkoo kenna gammachuun jaraa gammachuu kenna maaliif teettanii ilaaltan maaliif hin gargaar maaliif aga ammaa namuma aannan kaartoona takkaa bituuf dhabne obboleewwan kee annan dhibaa barkan mee warri yookaan arsoomni qorsooma mee dhiisi akkuma oromootittu arsoomni qorsooma arsoomni wayyooma arsoomni akkasi arsi yoo bishaan gaawatan aannan namaa qica warri yookaan jettan sun ilmaan sikkooman arsii bahaa arsii dhihaa baale ummanni hagara ga'u kun akkamitti ilmaan teessan haga beeloftee kanarratti yaadutti eeydan anna dhibdanii bar yeroo tokko haasawni kiyya isinitti hin galu inta haasawni kiyya yoo dhugaa isinitti namni kan dhugaan jaalatu maaliif ilmaan keessan haga isaan beelan dhumari eeydan kunoo ijoollee shani ilmoo shan jechuun waan xiqqaa miti waan mootummaanuu silaa gargaaru maal eeydanii qooy akka gurbaan kun maraatu feetammoo akka haati maraattu feetammoo akka biyya kana keessatti beelan dhuman feetammoo maaliif ilmaan keessan hin gargaaranedha gaafidha kun amma kadhaayyuu miti bar waan kana namni jaalate ilmoo shan hin argatu rabbi sitti kenna erga rabbi fideeoo maaliif hin guddifannedha maaliif hin guddifanne mee koomenti godha maan guddifan kanallee hin dhukkube rabbi jalaa gargaaraa isin jechuu qabna ilmoo namaati rabbitu kenne keeti guddifadhu osoo jarri barattee gaaf wayyoo gurgeette teenna ilmaan teenna ijoolleettu oromoodha jettanii bar yoo ammoo shanan kun arfan kun bakka tokko rabbi goree fi paayileetii wayii ta'an saayinsistii wayii ta'an warri dura ittiin uf dhaabu isinuma warumaadha yoo jarri xiqqoolee haffaalaa irraa jijjiirre waruma jarri yoo jarri xiqqoolee aannan hin binneef kana jechuun gaafas kan ittiin uf dhaabu so በጣም እንትን ማለት አለ ናጋዲስ አከመታ ከያለ ለኮስ ኢሳ ጋር ብዙ አስመረጥ ቪዲዮ ረቲ ኮመንት ይለት ያባሪ ሳይሳ yokaan ለቆአኑ ቲማ isin ኮመንት ይለት በሬሳ ለኮስ ሊብላ ወር ያፈተን አንስ ቲማ isin ammo ኮመንት ይለት በሬሳ ለኮሳማ የቱ ለኮስምጫ ወሪ ለኮሳማ ጋፈታ ይርተን ዱዋ ዲደም ኢሳና ባሪ ሰኒ ኦኬ ዱዋ ዲደም ኩራ ቶኮ Barisa isin dua diidama kudha tokko diidami afur shantami okay kabila kosgrati ka imo WhatsApp qabu kudha tokko rame dua kudha tokko shantami lama la dua diidama kudha tokko shantami lama torbatami sagal shantami torba soddami sadi me dua diidama shantami lama torbatami sagal shantami torba soddami sadi komantirati barreessa warri lakkoofsa gaafatan amma komantirati nama hedduutu lakkoofsa gaafataa jira asli itti fufi isin lakkoofsa isinii hidhaa jirra soo kanaafi hafuura baafannaa yoo yala bare kunos munira jawar muhammad le baresti urtema jala okay lakkoofsa mata dura isinii kaaya rakkoo miti warri lakkoofsa qabatanii warri lakkoofsa qabatanii mootu maqaan Facebook isallee kuna pin isinii godhee jira Sulaiman Kayir kun baay'ee galatoomi lakkoofsi pin isinii ta'eera Sulaiman Kayir kun baay'ee galatoomi lakkoofsa pin isinii godheera kanaaf namoonni mucaa kana gargaaruu barbaadan bira dhaabbachuu barbaadan waan irraa ukkaattaan borullee rabbi biraatti itti hafuura baafattan waan ta'eef sadaqaadha gara kaaniin obboleettii ta'e obboleewwan kee ilmaan kee guddifatte gara kaaniin immootu boruuf sinqii ol kaatte waan ta'eef sadaqaadha kanaaf namni obboleessa keenya kana gargaaruu barbaadan lakkoofsi kunoo isinii maxxaneera feesbuukii mubaarakirra jira as jala hin jira booda immoo yoo irraa bahe gubbarrallee isinii ka'a kanaaf obboleewwan kiyya biyyi jirru kun biyya baqaati baay'ee ulfaata jireenyi biyya kana keessatti akka itti jiru warruma as keessa jiru beeka
warra yoonu shakkitan immoo warra as keessaa baay'illee gaafadha. Kanaaf hin beektan yaadaan jedheetini la amana. Kanaaf obboleewwan kiyya waan dandeettu homa dandeettaniin argite faxaruma guyyaa tokko yoo qabdee mee ati ilma kee osoo yoo inni aannan dhabe siin jedhe aannan mana jirre aannan siin jedhe haga gabbaatee bittuufi akkamtaa si galee hunda caalaa haffaalallee rakkoo miti nutuuyyuu abboota kenna miti nuhuu haffaalan hin guddanne rakkoo miti ka haffaalaa ofirrallee ficcaa guddatan mara keessatti illee ficcaan haffaalan rakkoo miti waajibaa miti si galee garummotu biyya ormaa kana keessatti ilmoon labara kana haffaalaa malee guddattu hunda caalaa fardiin maali waan nyaatanii waan dhugani ijoolleen tun diqqoole daa'ima sabiyyiidha waan jajjabaa nyaatuu hin dandeettu qalbiin jaraa aannan oobati xiqqoo tana fudhata aannan kana mootu bituun mallaqa nama gaafata biyya kana horiin hin jiru horiin biyya keessattuyyuu aannan dhabamee namni rakkataa jira kanaaf obboleewwan kiyya kan addunyaa kanatti argamtan kan sagalee keenya kana dhageettan waan qabdani osoo hin tuffanne obboleessa keenya kana bira dhaabbadhaa warri akkaawuntii jettan immoo kunoo lakkoofsa isinii maxxansee jira sa'a ammaa kanarraa bilbilaa fi jabaadhuu homaa miti siif guddatanii rabbi si haa guddisu jedhaanii warri immootu irra hedduu bilbilaan cinquu amma rakkoo nama kenna kama kunoo ijoolleen 5 tokko amrii ta'ee 4tu jira jennee isin agarsiifne kana ijoollee meeqa akkasiidha gaafii poolisii sandiisaa rabbiiti jedhaati mucayyoo naati warraa isaa ilmaan 5 garatti baataa ture haga ammaa humnan deeffan laaffattuudha isa tuuyyuu bakka haadhallee bo'ee ilmaan kana wajjiin dhama'aa jira mucaan kun ilma abbeeraa as keessaan qabu obboleettii as keessaan qabu obboleettii as keessaan qabu haati as hin jirtu abbaan as hin jiru osoo biyya ofii keessatti ganda itti dhalatetti ilmaan kana argate obboleettii jira haadha jira jaartii obboleessattu jira aayye guddoo jira maal waan akkasii kanatu akka takka irraa fuudhanii guddisanii biyya ormaa kana namuu akkuma itti bayu rakkoo garaagaraatiin biyya ofiitti rakkoo qaabaya yoo as dhufe yookiin ijoollee naannawaa argachuun malaa akka oromootti namni matama wal jala qabatee ijoollee biyyaatti waan akkasii jiraata malee takka namni obboleewwaniin biyya ormaa keessa waliin jiraatu kanaaf mucaan kun kophaa ofii baay'ee rakkoo hamaa keessa jira sa'aatii itti bilbilaayyuu kaasuu qabu namoonni baay'een itti mucaan bilbilan kaasuu akkasii mee ijoolleen kun yoo tokko boo'e tu warra faa jiraatte wal kaatan hin beektan ijoolleen maxxulaatu yoo walitti dhufan akkam akka nama godhan sini galee yoo 4 rafaa 3 rafaa jiraattee tokko ka'eesu boo'e tu warrillee hin kaatu yoo inni kaanii aannan kennu kaantu boo'e yoo inni kaanii aannan kennu kaantu boo'e bilbila yeroo kaasuu miti yeroo hammaama dhaquu dhabama yeroo rafuu dhabama ilmoo tokkocha wajjii namni guddisu sa'aatii ilmoon suuraan eeggatee hojii shilim jedhee gisee isin kaate ka'aa jechuu isin galee ilmoon afurii kun immootuu fedhiin isaanii garagara yaadni isaanii garagara irrimi yeroo tokko dhufuuf isin galee kanaaf baay'ee rakkoodha kanaaf yeroo bilbiltaniif wanni isinirraa eeggamu homa dandeettanii bira dhaabbachuudha isin galee homa akka aannanii kana bitu gaafin mataa dhukkubsinaati hello assalaamu alaikum adda baafachuudha ati abbaa ijoollee afurii sanii kuna waan akka kanas si gargaaruu barbaada akkaawuntii kee as kee yoo akkaawuntii meemaa karaa kamiin si ergu kana jedhee isinitti himata barreessaa afaan miseejii kaayaa fi sanbooda karaa inni isin jedhe irratti gargaara isin galee kanaaf sa'a tokko sa'a lamaa itti haasoftu ilmaan itti kaanii itti booyanii kanaaf baay'ee tokko ulfaata haalichi baay'ee ulfaatadha wanni goonu hin jiru kadhaa keessan dadhabne maal goonaree rakkanneetu isinitti dhufnaa namni osoo akka mataa kiyyaatitti waa qabaadhe biyaansi isinitti dhufee isinitti boonurra aannan torbaan tokkollee haa ta'u baatii tokkollee haa ta'u bitee fi callisuu wayya garuu wanni godhu tokko hin jiru wanutti yaabuu biyya baqaa keessa jira homaa godhuuf hin danda'u waan taateef kophallee gargaaruu homaan godhuuf nama aannan guyyaa tokkoof lama kaartoona takka dhima bitaa fi firii 12 dallaa takka bitee keessan garuu namnummaan akka anaa kun yoo kabirallee aannan guyyaa lama sadii bitee kabirallee akkasii bitee quuccee wal gargaartee arbahiti waa jedhamu ijoollee sana haguma jarri xiqqoo hojjabaatu haguma jarri midhaan nyaatu eegaltu san booda gayyaatellee buskuuta homaama gandaa nyaatu gandi maaltu jiraamsi sira xiqqoo yoo waggamataa keettee miilan deemuu eegalte
takkarra tini gale maalif wama akka buddeena kana nyaachina rabbi sirraa jaaratu rabbi irraa jaaratu kanaaf obboleewwan kiyya homa dandeettani akkuma jarri waggaa tokko geettu ufaa qabnuufi sini gale obboleessi keenya tokko hanganama diraama 200 galchaafi jedhe rabbi sarra haa jaalatu kunoo akkanuma barbaada diraamuma 200 kun guddaadha diraamuma kuran qarshima kuran biyya jirtu ka Ameerikaa jirtu doolaara kuran ka Saudi jirtu riyaaluma kuran ka Kuwait jirtu riyaaluma kuran faqaruma guyyaa tokko birrii guddaa miti bar inni baru ijoollee tana miliyooneer ta'uu hin danda'u faqaruma guyyaa tokko yoo ushawwaddeef jechuudha amma namni 500 nalaalaa jiru namni 700 walii gala kamuu barake kiyyaran nalaalaa jiru kuni osoo faqaruma guyyaa tokko ushawwaddeef kagana video kana dhageeffatu dhiisa wannummaa nama nulaalaa jiru kun osoo faqara guyyaa tokko ushawwaddeefi sini gale ijoolleen kuni guyyaa 100 waan nyaattu argattee jechuudha maa hin caalayyuu malee 500 waggaa tokko argattee jechuudha wartini gale garuu mootu namni kenna waa laaluu malee waa kennuun beeku waa fudhachuu malee waa kennuun beeku an kanatu yaaddoo nati ta'e yeroo baay'ee jara keenya duniyaan tun hin dhumti waa kennuu kana haa barannu boruuf ol haa kaayannu ijoolleen tun ijoollee sabiyyiidha ijoolleen tun boru yookiin barattee biyya jijjiiruu dandeetti waan taatun beeynu sinii galee kanaaf ijoollee sabiyyii amma rakkoo nama guddaa osoo ta'e nama homaa miti nyaateera yoo illee homaa miti osoo fayyaa rabbi taate yaa rabbi fayyisi jedhe rabbi uume gadi kenne rabbi si haa guddisu jechuun qofti mee maal godha yoo jarri waan jarri nyaatanii guddatan nuti hin godhin rabbi illee koo sababa argite walumarraa walii baasa sini gale afaan qofaan rabbi sinii haa guddisu rabbi isa haa guddisu qabu osoo hin taane amma ka barbaadamu dhugaadha ka guddisu rabbi garuu mootu sanuuyyuu rabbi guddisuufu atillee sababa abbaafaati aannan itti kennuu qaban sini gale baaseen dalaganne namnummaa ilmoo si qabuuf hin jiru. Gabbayanii dalagachuuf ilmootu namni ilmoo qabu hin jiru. Ilmooti xiqqoo akkana geettu isaanuu 4 dulfaata. Hundi keessumaa ni beektan. Takkaayyuu ani lafa takka qaba. Takkaan dulfaata. 4 isaati. 4 kun takka yoo asii booda kanatu asii booda. Kun yoo wal jala booyanii jechuudha. Kana qabdamoo kam addaan qabu beeku. Albira faayee guyyaa tokko biyyaa waan argee jechuudha. Kanaaf namni walii dubbannee ilma keenya ka jedhu nama keenya tokko gargaaruun maal jedhee akkasitti hin beeku garuu hedduu nama dhiba haalli mubaarik musammaa haasaymee inni sitti aansee asirraa waan dabalu waan haasa'u qaba ani hedduus haasa'uu hin danda'u maal kanaaf duras haasa'ee jiraan yuutuu irratti saasin dura. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jirra jirtu obboleewwan keenya biyya duniyaa irratti argamtanu baga nagaa taatan baga jiraatanii namuma jirutu waa argaa dhagaa waan dubbatamuu qabu hunda isaa asliin dubbatee miteera wanni itti dabalu tokko ittiin hin jiraatu yoo waluma yaadachiisuu irra deebineedhuma sagalee keessa jiraachuu qabaa jettanii sagalee kootiin dubbataara malee wanni waan dubbatamu hunda asliin dubbateera wanni dabalamu tokko ittiin jiru waan asliin dubbateera jechuudha. Ugaala bi dubbachuudhaaf akka Oromoo walii galaatti lakkii biran dhaabannu wayii osoo itti dhagaane akkuma sikkoo mandatu isaa miti kan akka fudhan iyyuu keessummeessuu akkasii dandeessanu an nan beeka malee ittiin beeka. Kanaaf obboleewwan keenya ilmaan Oromoo biyya duniyaatti argamtan kan afaan Oromoo dhageessan hundi obboleessa keenya bira dhaabachuu malee irra deddeebi'amee nan saalfadhe ofii kootii dhaqee argeera mana isaa keessatti argeera. Ugaala bi dubbachuudhaaf anamma ofii kootii yeroo mana keessa jiraadhu mana kutaa sadiin qabadde jiraataa jira. Kutaa tokko aanatu kafalata, kutaa tokko toofeedha, kutaa tokko immoo ergasii abduseedha, amma immoo bakka abdusee namni biraa bu'ee nama sadii taanee maatii sadii taanee wal gargaarree kafalla. Sanuu gatiin mucaa sabiyyii of irkaan qabaanneef. Ugaala bi dubbachuudhaaf warri kan yeroo wanni itti himamu jiru. Nama mucaa sabiyyii qabu an ofii kooti intalatti barana maraattee mucaa sabiyyii gatte sana isin yugaa maraatetti jedhamee gatii maqaan waamame jennaan namni keenya baqata kan siin haasa'u
kanuma nagaadhuma deeteessuudhaaf deessa babii ilmoo qabdudha abbaan manaan sii gatee badee akkuma asii sila dubbate waan yaadachiise gatee badee jennaan kiraa manaa dhabdee kiraa manaa kennee fi jennaan mana dhabde deemee qannaqee mana meeqarra deemee nama teessu dhabe ilmoo ilkaan arganii laa nama mana maal ichitiin isin didaa jirtan fidi jettan jennaan fide laa nama ilmoo qabu kireessu waan akkasiitu jira akka caalaa jechuudha namni nama ilmoo qabutti mana kireessu namoonni ilmoo qaban sirriitti beeku qophaa qabatanii jiraatu humna jiraatii ol jechuudha akka waan ilmooni yaani bineensa wayii taate waan akkasii bahee jira baratamee jira biyya kana keessatti egaa hundinuu bor argatee argaa waan kana inni immoo ilmoo tokko tun ta'een afur argate tasuma namni wajjin jiraatu hin jiru jechuudha maaliif namni hojjetee bakkeedhaa dadhabee singala waca ijoollee hin danda'u boo'icha ijoollee hin danda'u hirribaa namni hirribni isa qabu kana kanaaf hin baqata kun beekamaadhuma nama tokko nama ilmoo qabu iyyuu ilaalee ka'ee yoo dikka ganda isaate yookiin immoo nama beeku wayii hin taane ofitti fuudhee gaa'inni mana rabbashti qalamiidhaan mana balleessti maal maal jedha yookiin yoo daa'ima sabiyyi taate rabbashti ni jiteedha. Afur argateen immoo obaasaa immoo shan iddoo argate tokko biyyaa gara deemee rabbiin nama shafaa gochiisuun rabbi isaa agodhu afur immoo amma harka jira jechuudha lakkuu bakka tokkotti shan argate. Nama kana wajjin immoo eenyu taa'e ta'e yaadu obaasaa jira. Bambarsiisan irratti jechuudha afaasaa sana irratti kiraa manaa jira. Kiraa manaa immoo obaasaa kaffaluun dirqamaa jechuudha. Dhugaa rabbi dhufuudhaaf namni dhagee ijoollee afur nama qabu bira yoo beekaa otoo ta'e yoo kan beeku malee warri kaffalee nama ijoollee afur maal jedhamee yaadni keessan. Kanaaf namni ijoollee afur nama qabu biratti dhaqee kireeffatee galu hin jiru kunoo obboleessi jira nama isii nama keessa jirta. egaa inni jira haati manaa isaa jirti Maal tokko yoo ka'e tokko ciisaa tokko yoo ciise tokko ka'a kanaaf lamman jira biisiidha yeroo jedhu immoo naannoo keenya yoo jiraatte yoo amaan ciise haati manaa isaatii fi nama sindira hojjetu fidatanii nama singirgaaru ilaala nama dubartootatu iyyuu garaalaa fi yeroo ijaazaa ba'e guyyaa tokko dhaqee hirriba akka jarri rafanu gargaaraa jira malee jechuudha wallaahi silaa nama isa gargaaru akkaawuntii jala gargaaree yeroo jarri rafanu ijoollee sossobuu fi qaxaruu fi qabne kaaya kanaaf obboleewwan keenya yeroo kana isinii jennu nu gargaaruu dadhabnee yookiin immoo bira dhaabachuu dhiifnee isin warra biyya alaa jirtan lafa ammaaraa jettu gargaaraa isinii jalaan jiru ofii keenya bira dhaabanneetu Rabbi tu arga. Obi keenya bira dhaabannee kaanii bira dhaabadhaa. Wanti kun humna keenyaa oli. Biyyattii yaadda. Nagaan tokko harka qalleettiidha. Ilmoo sadii moo afur waan akkasii argattee an guddisuu hin danda'u jennaan galmaanii mootummaa gargaaraa ture. Sigalee waan akkasiitu jira. Asitti immoo biyya baqaa keessa jirraa. Haati akkuma isin argitanii viidiyoo irratti argitaniitu maxxansinee irraa kan beelatu akkasii gaasaa maxxansinee jirra. Haati qalloo sanaa ijoolleedha. Inni illee ofumaa isaatii quxisuu keenyaati ijoolleedha. Ijoolleetu ijoollee hojjeta akkataa jira. Kanaaf hawaasa keenya kana sana jennee hiiknee isinitti himnu ilmoo tokko guddisuun akka inni yeroo keessatti jabaatu warri kee yeroo tubeettanu callisuun keessanii wal nu taasifsiiseera. Warreen biyya biraa jirtan immoo akkuma amma asliin dubbate gara lakkoofsa isaa isinii maxxansinee jirra. Kunoo koomee irraa fudhadhaati bilbilaa jirtu maashaallah tabaarakallaa waan dandeessanii amma qabdanu bilanuu dhaabadhaa isinii jechuu dhabne aan kana isinii irratti dabale malee sagalee kun dabale malee waan tokko waan addaa hin dubbanne mee warri kaan immoo waan addaa qabaataa dubbatanu asliin dubbateetu obboleewwan si keenya tokko Ameerikaa irraa ganama waan rabbina dandeesseen ergaam jedhee tokkollee amaan saahiba kiyya ture biyya kana wajjin turre ganama baga gammadinaa jedhini waan rabbina dandeesse ganama ergaam jedhee obboleessi kiyya ka hiriyyaan amaan ka jarma irraa naa bilbilte ka Ameerikaa irraa bilbiltan galatooma waadaa seentan kanama mucaa biraan gaa isiniin jenna inna wanni jennu jiru ka jennu kanuma in ulfaata isinii galee baay'ee ulfaata mee isinummaanuu ta'a alaalaa baay'ee tokko ulfaatadha haalichi kanaaf waan dandeessaniin bira dhaabbadhaa obboleessa keenya gara sii jirra jedhaani ilmaan isaa guddisaa wanni goonu hin jiru
amma waraabaa jira. Dirqama nuti ta'eetu maali malee namni jaalatee fuula namaan dhaabbatu jara keenya hin hifanne gizee hundaa yoo dubartan dhukkubsatu isin kadhachuu yoo dhiirri dhukkubsatu isin kadhachuu yoo jabaa dhukkubsatu isin kadhachuu yoo laafan dhukkubsatu isin kadhachuu amma deemnee mootu karaa ilmaatti xiqqoo nu guddisaa ta'e isinitti dhufne isinii garee baay'ee tokko namni jaalatee miti ka fuula namaa dura dhaabbatu kanaaf obboleewwan kiyyaa waan dandeettaniin bira dhaabbadhaa obboleessa keenya kana ilmaan isaa guddisaa fi rabbi haa guddisuu fi ka guddisu. Mee nama kudhan tokko akka fakkeenyaa godhannee galmeeffannee affeeraa dhumayii galmeeffachuun nama kudhan tokko galmeeffanne akka manna shaanuma ta'u. Baay'ee obboleessa keenya galatoom. Mee qalamaa fi iskibitoon ofiitii dhuma kuma shan jinee dhuma kuma shan illee. Non bilbilaa waan ta'eef uummanni bilbilaa mee bilbilaati mooraalii nu ta'a mee mooraalii nu ta'a bilbiluma obboleessa keenya bilbilaa. Warri yookaan mucaan duraan kaasu jetta nama isinii irraa kaafna. Sirraa kaafna mee bilbilaa mee daqiiqaa kudhan tokkoo fi isin keessummeessinaa bilbilaa yaada kennaa mee waadaa seenaatii uummataaf karaa banaa. Amma ijoolleen lamaa doolaara 50 ammas bilbilameera. Nuku WhatsAppiin hin kaasu. Warri WhatsAppiin bilbilaan WhatsAppiin hin kaasu. Sagalee nu kaa warri kan daarektii wal bilbilame. Ija nu jabeessaa beekna. Mee nama kudhan tokko nama kudhan barbaadnaa mee namni kudhan jalqabaa jechuudha. Reedi barreesse. Halo, assalamualaikum. Sagalee ke Baik. Mubarak. Mega gargaaru miti. Saudi Arabia. Maqaan himamu. Akka barbaadde. Masyaallah tabarakallah buletti keenya ijoollee dhimmaaf jetti yaana 200 hiriyaa kooti hojii buletti kooti hojii ganama kaawunti sigaltanii galchinaa itti qabi 200 Riyaana 200. Rabbi sirraa jaalatu abshir kenne rabbumaa keenya hin guddifannaa hojii jirra hayyee yaala 200 galatoo buletti keenya bilbilaa mee namni kunnan tokko bilbilame kunnan warra sahabota kunnan warra jannataa jedhamanii rabbi warra jannataa sina godhu mee namni kudhan mee akka fakkeenyaa wayitti bilbilaati akkasuma waadaanu seenaa isin enna warra wal bilbilaa maali an bilbilaa turan iddootti South Africa bilbili gaama kuno halo wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Mubarak asli ingal mesal. Asli live bila mati sih lagi lah. Toko kanggoti ni toko ngana asli tini. Rakon kabuaye live ini mau belajar lah. Me aye. Inna kaunti mata sain kabu. Rakon kabu siif kenna kan inni jedhe irratti kennitaa bira kun qabu amma immoo ummata waadaa galchisa lakkoofsi koroppiin ta'ee jira jira nama danuutu bilbilaa jira waan ta'eef meemee waadaa nu seeniiti rakkoon qabu deebiftee bilbiltee yookiin immoo lakkoofsa keenya qabannee si dubbifna akka Naasir eenyu Naasir Adam hayyee Naasir Adam meeqa jedhi meeqanu waadaa seeta Nasir Adam. Esera yeni. South Africa. South Africa era Nasir Adam. Mek. Mek. Nanti kita mau nanti bilang. Randi megarin. Halo. Nasir Adam. Dolar shantam. Berbeda dolar shantam. Nasir Adam. Dolar shantam. Aiyega WhatsApp ini lebih sulit sih enggak. Accountier gitu jadi. Lagi sih. Aiyega lah tuh, jazakallah khair. Aiyega bilbil bisa dikata nih aye waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kaini dalagadda ilmaan keessan guddifadda bilbila galmeessaa jira aye
Sagalee asliitti qophee. Sagalee laafee kaa'aa Sagalee ol qabee rakkoo. Sagalee ol qabna gaa deemee laayivii irra jirra. Sagalee ol qabnu. Warri laayivii irra bilbilatan. Laayivii maallaqa meeqa gargaaruu barbaaddaa eessarraayyii maqaan keenya inni galmee irra jira waan ta'eef. Yeroo 300 siin jedhee baa. Yeroo 300 jechuun doolaara gara 400. Nama sadii siin. Nama sadii. Yeroo 300. Jazakallahu khairan. Ayyee akkaawuntii deebisaa nu gaafadhaa kaa. Akkaawuntii deebisaa nu gaafadhaa. Awwaalaa waan ta'eef asumatti himuu fi dandeessi. Lakkoo isaa hojii. Baay'ee. Namatu walirra bilbilaa jira. Halo. Halo. Masanur, alhamdulillah. Euro 300 doolaara 50 abbaan ijoollee Euro 300 Awurooppaatu hawaala mangara ergaa bira qabu. Halo, sagalee ol qabe. Silent ragaa ilkeen. Halo. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jed. Oh, Arsenal kami. Suruh si Bena. Aye, Arsenal ki. Malaysia. Awala Somalia sodu Gloria. Awalnya Somalia. Awala Somalia badalla. Canada. Si barreta aye. Okay, Arsenal ki. Rabbi sirra jalat. Hordoftoota kiyyaa kun kan dhaggeeffataa jirtan sagalee isaa Arsenaal goobbati Kanaadaa irraayi namni isaan beekne hin jiru. Ayye Arsenal ke yalla. Halo, BBC. Halo nagama sagalee ol qabnu. Goobbarraa dhibba. Itti xiqqaate jiru. Waalaikum assalam sagalee ol qabu. Kamera. Ayye sagalee ol qabu. Halo. Ayye eenyu jedhamtaa eessarraayi? Okay. Enu dolara be. Riyal. Riyal be kaawwatu. Riyal. Ayye gaa deebiitii akkaawuntii gaafachuun naqatini siif ergina inshaallah. Ayye Itoophiyaadha suudii akka yeroo Itoophiyaadha malee asirraa wala Somaaliif namni wanti jedhamu. Halo. Ayye. Riyal. Abeel. Kamera. Sadaqada. Dubai, Kuwait. Ayye. Warri Dubai, warri Kuwait hin jiru. Ayye. Amerika, Canada, kana qofa bilbilaa yaa gamma. Saudi Arabia, South Africa, Eropa, Canada, Saudi Arabia gamma sadarkaa qaqab. Namni ho'i ammas bareedinee kuma tokko odeetti. Asirree Ejibti. maqaan jamu akkasuma qaba. Rabbi sirraa Anu jaala. watti qabi rakkoo. Anu watti qabi. Kaayiroo irraa Halo. Maqaa kooti agalmaa miti. Kaayiroo ta'e. Rabbi sirraa jaala ta'u. Warra ijoollee warra as keessa jiran immoo akka dubartootaatti waan ta'e goona jedhanii kuma tokko. Ayyee galatoome rabbi sirraa jaallatu. Masmara gadhiisi gaa yalla. Rabbi sirraa jaala Halo. ta'u. Qoratti mubaarak jiree kuma tokko jettee. Kana keessa shamarran biyya kana uuman. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Sagalee ol qabnu noo yooma. Jarri Meeshaa iyyaa. dhufee nama nurraa musaaka. Asii dhaggeeffannaa musaan nurraa. Halo. Ayyee sagalee ol qabee jira. Eessarraayi Sumayyaa natti fakkaata. Sumayyaa barreessi. Sumayyaa. Amin.
Sumaya mega. Sumaya mega gargar. Mega gargar. Dibbala. Riyala di balam. Saudi Rabbi lah. sirraa jaallatu. Ay akka Kawanti WhatsApp bira WhatsApp ijoollee bira. Saudiiti jennaan tu guruppii xiqqoo ijaarre immoo caala. Bareedaadha sunis. Garuu akkaawuntiin sin jira kabanaa bara biyyatti. Bareeda amma fakkeenyaaf uummanni kuni deebi'ee bilbilee amaanoo fi ijoollee bira jiraata. Siigalee guruppii xiqqoo ijaaru. Wasaappiin sagalee naa. Sagalee akkaan. Sagalee kaanu baay'ee waatsaappiidhaan. Namoonni asirraa hordofaa jirtan yeroo wallaqa erguu barbaadan sagalee qofa kaa kallattiidhaan bilbiluu yaada dhiyeessuu koomentii barbaachisu. Mubaarak nan jira, Amaan hin jira, siigalee waatsaappii koo sirra jiramti kan asliillee siin dabala, kan Amaanillee siin dabala, sadan keenya jiru bisuu dandeessa. Isa bira immoo Amaanaa yeroo nu biraanis ta'ee isa biraan geessan waraqata hunduma keenyatti argitu rakkoon qabu. Kamera dah wala. Bilbilaa Sumaya tanya baka ciao. Ciao. Shamaran kaya nama dawal. Asirratti waan beeksisuu barbaadu tokko namoonni yeroo bilbiltan Baay'ee bilbilaan. nama baay'eetu isa gargaaru barbaada waan ta'eef bilbila haasa'ee ooltan biizii godhan namni kun ilmoo Bilbila kamu le dawa. Takkaasii rakkoo kennaa itti bilbilan sa'a tokko si haasofsiisan si gargaaru sa'aatii kaan keessummeessee kaan dhiisee ilmoo ofiitti guddifatu namni hin qabu. Gabaabsitanii yaada rabbiif gargaartan waan ta'eef muraasa irraa haasa'u. Halo. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Orka sagalee. Eessa raayi? Sagalee ol qabu? Orka Sagalee ol qabu? Gargaar Namni gargaarsaaf barnoo jettan. Sagalee kiyya waliin qabinii jette ayyee. Aye. Eemat. Rahima Waarsaa. Meeqa? Arabiyaa Riyaala 200. Ayyee gara koo biyya kallaa khairan. Galatoo miira biba kan kan siya uus. Gurraacha koo assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hundi keessa dhiibisanii jette. Sejarah. Ayyee. Sijaala dhalinyanii dooktarii afaan isaaniitiin. Halo. Waalaikum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibarat. Rahim Arab itu raja. Sagalee ol qabnu liibii irra jirre kanaaf. Ayyee sagalee ol qabne irraa dubbadhu. Eessa raayyii meeqa si galmeessinu maqaan eenyunni? Saudi Arabiyaa. Makan Dhibba kau. sadii maqaanoo maashaallah. Hussein Mammaa. Ayyee barreessa. Mama Riyaala. Dhibba sadii. Ayyee jazaakallahu khairan waatsaappiidhaan yookiin immoodhaan akkaawuntiinaa kennaa jedheetiin nu dubbisi. Okey, nanti berada wala. Usain kena Bilbilaa. Warri Suudii sadarkaa qabeera maashaallah hanga ammaatti Dubaay hin jiru. Yaa ummata Saudii kanaafan illee halkanii guyyaa ummata Saudii jedhee iyyuu kanaaf ummata ofiisaatii rakkoo keessa dhaabate rakkoo namaatiin cinqamu wallahi akka waan filatamee wayii Suudii geeffame kaameetiin malee kun. Ani amma warra Dubaay irraa dubbadhaa beektaa warra Dubaay isaa kanarra fa'a rakkoon sani malee Dubaay hin durfamu tasallee beektaa. Saa kun isaan bira no dhuguma. Wala cuma lewat kan numpe. Warri Dubaay hin kannaa hooti gargaara irratti moo tokko faawee Dubaay. Isa isin duriyyee magaalaa keessaa laalina. Shamarran Dubaay qomootidha. Kan hin jedhe ilaame amma ummanni kun bilbilaa jira. Mee ummata namni sadan tokko mee guruppii jaallu tu guruppii jaallu. Gruppii wasaapii ayyaana. Amma godha rakkoon qabu amma guruppii jaalala yalla guruppii seenaa. Aywa. Aywa deebisi guruppii jaalala. La WhatsApp la guruppii jaalala maaliif warra jiru kimaa inni maa shantaanii almiini banne keessaa tanan WhatsApp la WhatsApp kana miti kana godhe WhatsApp ijaaranii namni jira seenuu yaan bilbila otoo akkatti ganama otoo numatu kanannaan guruppii isin ijaaraa rabsa Ndee kamisa namni ijaaraa Grup ini jara jira. Wari wadah nelle kota. Mata berada di sini kan. guyyaa du'aa jedhanu asli no maali tega bat mau gurraacha tega bat rakkoon
Asliyoonni saba. WhatsAppiin guruupiin ijaaramaa jira. Kallattiin guruupii san jooyin gootanii seentanii liinkii asirratti piin isiniif haa godhanii kallattiidhaan namoonni barbaadan gargaaruu dandeessanii. Namni keenya beektaa kan gargaaru warri waadaa seenillee achirraan seentanii akkaawuntii fudhattanii akkasuma gara garaatiin erguu dandeessan namoonni akka tasaa biyya kanallee nama qaboo jiraate. Abu Muaz. Wallahi. Ambil kalau kos. Mana benda lain sah? Grup ini ni WhatsApp call biar kan anda lagu. Skype baik dah mungkin dulu itu. Grup ini sini na mera kalau linkin nanti jalan sini kau. Kalau tu itu nak saya bayar saja. Ya, boleh jujur lah di masih. Ya. Mal? Boleh jujur. Rakon kau ya kia. Kalau ada apa tu? Lah, gari ibadah di gari kan. Kalau ada apa tu ni? Allahu Akbar. Nabi. Gini ya. Ya sitingin. Picture. Kan ni kau link ke share kau jalan tu pengen kau nak. Asli. Amal link share kau. Koi komentar tanya dah. Komen tiada pinggol dia, sel pinggol dia. Komen tidak tintu kamu linkinya. Lah aku Untuk kamu, Yero rabai male. wallahi. Ero rawan tu kan. Are, Itu kamu komen jadi. apa kamu kasih lagi kau. Koi enggak asli. Bila lagi kau ya, amal sih. Ani deke kan iya semua foto bila lagi. Ada pada jalan. Jadi rawan ketemu. Laki mbok. Dawala ka? Tawala aja lah koi. Dawal aja dah racu pamara. Pinggol dah semua. Me. Kadai rat. Kana malai kadu rat ke jalo kas. WhatsApp pin ko khas ko no. Seburas. Na kana ko la asla de kana ko ulo. Halo. Ulo. Pin. Aye. Asli. Yalla grupi ni damai jira kuno meme. Like drop sa ka grupit. Like drop sa grupi alat. Grupi ni damai ra itisena. Grupi ni damai jira comment rat pin sini ko jira asli ko letis. Rabayo. La wala kanu tu tera ba de bita. Keso tak kara. Yero raba live in dulu. Warren Facebook ko tino da wajib tanu. Kuno linki sini matan senjira comment jira tuqat sena esa yirana. Sena wala lu sena. Halo? Sharing you. Pini sana sogodu wate la cosa tu bada beta. Halo? La cosa era con bisa chivo ya. Halo, sena nani? Halo. Sagale ke masih kamu? Waalaikumsalam. Doi yang tu sagale kamu. Linki mampu ramai apa? Buat admin mau entah ni. Macam tu? Admin ni untuk ni kita boleh nanti. Doktor. Aye, sagale ke masih kamu. Hendu je lamta serrayi malu ada lusin. Linki mana tu? Ni itu sena aja jira. MashaAllah, boleh tiap kira akasin jete. Rabbi baga gamade abshir. Ilman ke nya. Riala di bashan jete. Riala di bashan aywa. Riala di bashan nasli. Boleh tiap kira ini kali. Riala di bashan aye. Boleh tiap kira riala di bashan jete. Linki tunu Facebook kita apain? Koro isi. To kise ni ti. Acara bermai. Acara tuara kalau kita. Riala bashara boletti agra kuro gruppi ni jala mera gruppi kana sena wan dandetan ajira te irwada akagonu boleh ka amagonu nama hidup kal majira masyaallah fedi ke sana kasin gargaru la fedi kan danu rutimul liftani jurtu halo Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. आइए अगर आप इसका मच्छी सी है आइए गलत हो गया ऐसा राय मुझे लगता मैं हाँ कब सिकल में सुन Germany dah kamu nama wanita ku berbada adi perlu biasa di kota terdekat. जिन्हें को तो खबर नहीं सी
baay'ee rabbi jaallatu akkaataa isaa bilbilii nu gaafadhu si himna yookaan immoo waatsaappii gurupiin ijaaramee jira feesbuukii keenya jala kan asii daawwataa turte yookiin immoo kan mubaarak daawwataa turte lama keessaa tokko liinkii isaa maxxansinaa ammuma laayivii dhaabnee gara sanaan seenaa achi keessatti dubbanna uummata malee bal'aa. Egaan hordoftoota keenya laayivii guyyaa haddaa asumatti goolabuu dirqamneerra. Warri bilbilaa jirtan nu galatoomaa bilbila keessan hin dhaabinaa hin galmeessinaa laayivii cufnus. Amma laayivii kanarraa baanee garee gargaarsa warri hin argine warri komentii jalatti argaa hin jirre qobaadhumatti isinii maxxansinaa asliin isin maxxansaa warri aslii hordofaa jirtan warri mubaarak hordofaa jirtan isinii maxxansinaa garee sana liinkii isaa tuquudhaan seentanii warri hubannoo qabnes dhufee callisee akka nama boollatti galu jechuudha deemaa dhaqee boollatti galu waasaappiin kun gannama fudhatte waan ta'eef yoo dhiqqa seene karaa kan gatinaa garee maalii toonni jedhe maal seetee galte maal jechuun hin barbaachisu haasaan tokko hin barbaachisu rabbumaa jennee itti wal geenyee du'aa kadhannee obboleessa keenya waan qabnu bira dhaabannee wal eebbifnee wal biraa deemna jechuudha akka aadaa keenya duriitti akka aadaa sammaa miti faashinii sammaa danaa namuu miti jechuudha bilbila keenyatti fuunaa gara kootiin nagaatti bulaa.